Hello guys, baga nagaan gara YouTube channel kiyyaa deebitan jecha arras mata duree addaa tokko waa'ee Bitcoin irratti isiniif qabadhee dhufeera. Mata dureen arraa ammoo the best free mining Bitcoin yookaan ammoo website irraa akkamitti karaa sirrii ta'een akkamitti Bitcoin mine yookaan akkamitti akka fudhachuu dandeenyu viidiyoo kana keessatti isin agarsiisa. Akkuma amma dura isin agarsiisaa ture karaa app irraa akkamitti akka fudhannuu fi akkasumas websiteota garaagaraa amma duras isin agarsiisaa tureera. Akkasumas geemota garaagaraa taphannee akkamitti Bitcoin akka fudhannu channel kanarratti isin gadhiisaatiin ture. Keessaa afaan Oromootiin gadhiisaatiin ture. Namoonni hedduun quba hin qabdani. Namoonni amma bayyanatanii waan kana hojjechaa jirtan channel kiyya kana namoota hunda biraan akka geessan abdiin qaba. Namoonni quba hin qabne ammoo kan quba qaburraa akka share godhuudhaan akkasumas viidicha like godhuudhaan namoota hedduu akka fayyadan abdiin qaba. Barnoota har'aa keessatti ammoo website addaa irraa akkamitti akka Bitcoin mine godhannuun isin agarsiisa karaa free ta'een jechuudha osoo maallaqa hin baasini. Viidicha kana hanga dhumaa daawwachuun ammoo warreen channel kanaaf haaraa taatan ammoo subscribe godhuun akkasumas iddoo bell notification kana banuun viidichi kan gadhiisu guyyaan nama hundi dura akka isin qaqqabu isin godha. Viidicha irraa hojii turtii gaarii. Bitch, I wanna party like Chris Farley. Okay guys, baga nagaan deebite jechaa kunoo websaayitiin akkuma isin argaa jirtan websaayitii addaati. Viidiyoo kana dhuma irratti ammoo akkaataa itti mazaggabattan isin agarsiisa. Kana mazaggabachuuf ammoo jalqaba linkii isaa description isiniif kaa'eetiin jira. Akkaataa itti mazaggabattan isin agarsiisa jechuudha. Kunoo Fiset Crypto jedhama websaayitii addaati. Websaayitii kanarraa mee akkamitti akka hojjannuun isin agarsiisa jechuudha. Websaayitii kana yeroo kunoo wanta gubbaa kana yeroo tuqaannu daashboordii kana yeroo seennu jechuudha. Haala kanaan nu fida. Haala kanaan daily PTC ars ilaaluudhaan fi viidiyoolee garaagaraa ilaaluun akkasumatti hojjechuu dandeenya. Mee daily kan gubbaa kana fudhadhee isin agarsiisa. Daily to claim kan jiru kana jechuudha. Ergaan daily bakka san tuqee kunoo gad deeme. Haala kanaan naabana amma gad deemna. Kuno task da reward jira asirratti kuno amma gad deemnee lakkoofsa na isaa jiru kana kuno ani agartan lama jira. Haala kanaan naafida get reward kan jiru kana ni cuqaasna. Guyyarraa jechuudha tar lama sadii afur tar shan akkana fudhachuu dandeenya. Kunoo haala agartan kanaan earned coin jira. Haala kanaan fudhadheen jira. Kunoo bitcoinin kiyya daashboordii kiyya gubbarattis naaf dabalamee jira. Websaayitiin kun websaayitii addaati. Akkasumas kunoo ammoo daily visit jedhee iddoo claim jette kanaan guyyaarratti karaa hedduudhaan fudhachuu ni danda'a osoon waa takka hin hojjetan jechuudha. Mee daily visit kanaas fudhadheen isin agarsiisa. Kunoo iddoo claim jettu kanaan hin cuqaasa. Yeroon iddoo claim jettu kana cuqaasu haala kanaan kunoo 21.68 coin fudhadheetiin jira. Gara wallet kiyyaanaaf dabalamee jira. Kunoo akkuma agartan 0.00019 jechuudha osoon waa takka hin hojjetin jechuudha. Amma dura irraa fudhadhee waan hin jiruuf kunoo sa'aatii daqiiqaa 24 booda itti deddeebi'ee karaa waa free ta'een fudhachuu ni danda'a jechuudha. Yoom kana qofa jechuudha. Ammas haala biraatiidhaan akkamitti ads ilaallee akkasumas viidiyoo garaagaraa akkasumas share lama argoonee akkamitti akka fudhannu kan isin agarsiisa. Viidiyoo kana hanga dhumaa daawwachuun yoo isin tolee like xiqqaadhaan jira. Amma sarara sadii kan gubbaa irratti argamu kana nixuuna kunoo ads gizee ilaallu jala kanatti isin argama. Garuu as keessa isin agarsiisa kunoo PTC ads jee 15 naa kanneen jira jechuudha. Guyyatti hanga hedduu fudhachuu danda'a. No PTC ads yeroon cuqaasu. PTC ads yeroon cuqaasu haala kanaan naabanii jira. Ads kunoo numa daawwachuudhaan jechuudha. Websaayitii isaanii keessa seenee keessaan naaf hayyaman jechuudha. Sanuma qofa daawwachuudhaan kunoo haala kanaan naafitee jira. Jaalatamtoota koo haala kanaan naafitee jira. Kunoo iddoo watch jettu kana cuqaasuudhaan ads hunda daawwadhee saantimee coin yookaan hedduu fudhadhee karaa bitcoinitti jijjiirachuu ni danda'a. Kunoo akkuma agartan kunoo bakkaan tuqarratti kunoo sarara lakkoofsa naaf isaabamuu hanga harkutti kunoo gad deemtu lakkoofsa kana erga muree iddoo get reward jechuudha kana cuqaasta. Yeroon haala kanaan cuqaasu kunoo lakkoofsa gubbaratti naafitanii agartanii lakkoofsa kana yeroon fixuu jechuudha. Kallattumaan gara wallet kiyyaana dabre jechuudha. Mee irra maree isin agarsiisa dhiifama.
minitii yookaan sekondii 40 kanneen ture kuno amma ergaan xumuree booda kuno takka jira haala kanaan naaf daa iddoo continue kana ni cuqaase erganaa dhume jechuudha. amma haala kanaan naaf daa amma back irraa hin godhe jechuudha. Kuno haala amma agartan kanaan init coins 24 fudhadheetiin jira secondii hanga kana jidduutti guyyaa irratti aarsii hedduu naaf kanna jechuudha. Aarsota kana yeroon fudhadhu maallaqa yookaan coinii yookaan ammoo bitcoinii hedduu walitti qabachuu ni danda'a jechuudha. Kuno haala kanaan watch hedduu kana naaf fida jechuudha. Isin ammoo watch hedduu kana daily jechuudha seentanii guyyaa guyyaatti ni daawwattu. Guyyaa guyyaatti erga daawwattanii haala kanaan gara waalleeta keessanii yookaan ammoo waalleeta isaa kanarratti isiniif fide jechuudha. Guys, websaatiin an isinii gadhiisu websaayitii addaati namoota birootiif share godhaadha. Kophaa fayyadamuunis faayidaan ala jechuudha. Namoota hedduun akka fayyadamu abdiin qaba. Mee haaluma kanaan erga daawwannee kunoo ammas arsii kanamee yeroo kunoo haala kanaan wachii gisee daawwattan sekondii isinii kanamee yeroo xumamtan kallattumaan hara waalleeta keessanii maallaqni isiniif dabra yookaan bitcoin keessan isiniif dabra jechuudha. Jaallatamtu koo bitcoin keessaa yeroo ammaa baay'ee rakkisaa jirus waan jiruuf amma bitachuus ni dandeessu. Haala kanaan isinii dabarsaa ammoos waan biraatiin kan hojjettan ammoo akkamitti akka hojjettan isin agarsaa. Karaa biraan ammoo namoota birootiif share godhuudha. Namoota birootiif share godhuun faayidaa hedduu waan qabuuf kunoo akkuma gaddeemnee namoota birootiif share godhuudhaan ammoo iddoo referral link tan amma iddoo referral link tan yeroo cuqaafnu jechuudha. Waan nu kan nu qaba jechuudha. Maali websaayitii keenya yookaan lakkoofsa koodii referral link kan nu qaba. Lakkoofsa referral link kana argachuuf ammoo iddoo referral link kana yeroo gaddeemnee ammoo kunoo HTTP lakkoofsa akka websaayitiin nu kenname kana xiyya jechuudha. Copy niin godhadha jechuudha. Kunoo iddoo copy kana cuqaasuudhaan amma isin asii description illee isiniif kaayatiin jira karaa saniin mazaggabattu jechuudha websaayitii kana yookaan ammoo mazaggabachuuf comment eelaan ergattu yeroo kana copy godhattan ammoo akkuma xiyyaa kanatti karaa adda addaa irratti warreen YouTube qabdan akkasumas warreen Facebook qabdan akkasumas warreen Facebook page dee chaanota gurguddaa karaa Telegramiinis qabdan share godhuudhaan namoonni yeroo achirraa mazaggabatan maallaqa hedduu argattu hordoftoota kiyya kabajamoo. Haala kanaan hojjettu jeetii yaada websaayitiinis kunoo Fuset Crypto jaama osoo asirratti maqaan hin barreessin link isaa description ilaa ni argattu jechuudha. Mee haalataan withdraw itti goonu kunoo ammoo yoo akkam geeda amma dura fudhadhee waan jiruuf ammoo limitii waan xiqqaa qabuuf daily withdraw godhuudhaaf ammoo waan barbaadaniin fudhachuu dandeessu. Bitcoin, Ethereum akkasumas Litecoin, XRP fi kanneen karaa crypto currency karaa hedduun kunoo akkuma agartaa jirtan karaa Dash akkasumas Dogecoin fi kanneen kana fakkaatan fudhachuu ni dandeessu. Kana fudhachuudhaaf ammoo yeroo wanti isin qabdan kunoo lakkoofsi qabdan kunoo laala akkuma agartan amma zeeroodhaan ammoo dura fudhadhee waan jiruuf yeroo isinii guutamee karaa waalleeta keessanii kallattiidhaan akka kan isinii dabarsu ta'a. Viidiyoo itti aanu keessatti akkamitti akka dabarsuun isin agarsiisa. Ammoo mazaggabachuudhaaf liinkii isaa description ilaa yeroo tuqatan haala kanaan isinii fiduu jaalatamtoota. Yeroo liinkii xiyya achirraa cuqaastan haala kanaan isiniif fiduu maqaa keessan imeelii paaswordii kana fi imeel paaswordii bakka jiru lachuu guutuudhaan iddoo lameen kan inni tuyxu kunoo haala kanaan isiniif fidaa. Amma asirratti gaafiin jabduun bakka haala kanaan nu fidaa achi gubbatti amma gaafiin please check each image containing on airplane kan jiru nu fidaa. Airplaneota yookaan xayyaarota hunda tuquudhaan iddoo verify erga achi keessaa footoo isaa fixanii booda iddoo verify jechuu kanaan kallattumaan gara imeela keessanii isin ajajaa imeela keessan seenuudhaan confirm godhuu qofa. Haala kanaan guutuu kunoo haala kanaan isinii fidaa. Akka irraa gammaddan abdiin qabaa. Warreen haalataan chaanala kiyya subscribe godhuun yaadas ta'ee gaafii garaagaraa warri qabdan komentii jala naaf kaa'uu hin dagatinaa. Namoonni Oromoo taatan hedduun viidiyoo kiyya daawwachaa hin jirtanii keessaa faranjiitumaatu itti fayyadamaa jira. Waan kana akka irraa fayyadamtan namoota hunda biraan share godhuudhaan akka bira geessan abdiin qabaa. Yaada yoo qabaattan komentii naaf kaa'uu gaafis ta'ee karaa Facebook page kiyyaan murra itti ibsa kan jiru na dubbisuu ni dandeessu. Gaafis ta'ee yaada keessan kallattiin kan isinii deebisu ta'a. Viidiyoo kana waan daawwattaniif baay'ee galatooma. Hanga walitti deemnutti nagayaan naaf tura.